Yooyaa jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota qophii kanaa akkam jirtu nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha egaa obboleeyyan koo seenaa baay'ee laphee nama cabsu ara isinii qabadhee dhufe guyyaa galeessaa seenaan kun seenaa baay'ee laphee nama cabsu nama keessaa hin baane obboleewwan lamaan ajjeefamu isaan irratti kan raawwatame isiniif qabadhee tan jira hamma qophii xumura dhumaatti na waliin turaa isiniin jechuu barbaada. Warreen maatii keenya hin taane maatii nuuf ta'a warreen immoo maatii taatan like share gochuudhaan nu jajjabeessaa komeentiidhaan illee nu faana turaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa obboleeyyan kun waraanni Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru baay'ee hallaphee nama cabsu namoonni biyya keenya Oromiyaa keessatti seenaa badaan kun yeroon kun nama jibbisiisaa jiru Oromiyaa kana keessatti baay'ee namoota hedduun magaalaa Laqqamteetti ajjeefamanii masaaradhaan rukutamanii mana isaanii keessa jiraachuuf an hin dandeenye obboleeyyan lamaan kun Feenet Uyyoot ilmaan haadha tokko dhalatanii guddatanii lixa Oromiyaa lixa Wallaggaa yeroo dhalatanii magaalaa Laqqamtee ganda Turbaa Towwaa jiraata turanii Feenetii Alamaayyoo kaayyoo fi karoora isaanii keessatti bifa kanaan carraa hin beekneen dubbuun koo hin darbiti han jedhu gonkumaa sammuu keessa hin jiru. Feenetii lafa hiriyoota ishii ga'uudhaaf mana barumsaa gara manaa yeroo boqonnaa ishees dubartii tokko kan eeggamu maatii gargaaruu fi guyyaa dilbataa waldaa deemtee waaqa uumaa ishee galateeffatuu fi garee faarfannoota ishee walii shaakalaa hojii biraarraa adda taatee jirti. Magaalaa Laqqamtee keessatti wanti hin beektu hundumtiyyuu hin jiru. Feenet Alamaayyoo barumsa ishee irratti barattuu qaxalee kutaa 8ffaa keessatti qabxii hedduu fidaa turte. Kan nama gaddisiisu baay'ee hanga guyyaa kaleessaa lubbuun ishee darbee keessatti qabxii olaanaa fi gammachiisa tokko kan fidde biyya isheetiif kaayyoodhaaf barattee galma ga'uudhaaf kan turtu carraan du'aa dhufee fi diroonidhaan rukutamuun ishee Feenet abdii fi kaayyoo ishiirraa karaatti haftee kunoo intalli biyyaa eessa geessi biyya isheerree eessa geessisti hawaasa ishiilee amanummaadhaan in tajaajilti jedhee itti kenname bifa kanaan daaraa taate obboleessi ishii Iyyoot Alamaayyoo barnoota isaa barattee eebbifamee xumuree guyyaa gaa'ela isaa geggeessuuf torbee 2 kan isaa hafee kaadhimaansaa biyya Awurooppaa keessa jiraachaa kan jirtu edda wal fuudhaniin booda kara biyya hambaatti isa fudhachuu jirtu innis mana isaa keessa otoo taa'aa jiru bidoon isaa argate lubbuu isaa barbadeessee Feenetii fi obboleessi isaa saatii wal fakkaataa keessatti naannoo tokkotti lubbuun isaanii darbee sirni awwaalchaa obboleetaa keenya lamaanii Feenetii fi Iyyoot Alamaayyoo gaafa guyyaa 27 bara 2000 akka lakkoofsa warra Abayyaatti waldaa warra Wangeelaa maqaa Yesuusitti sababa kanaanis maatiin hiriyoonni isaanii gadda lafoo namaa cabsu keessa seenanii gaddaa jiru. Gaddi kun kan isaanii qobaa miti Oromiyaa miseemsituu ofseessituu keessaa ofirraa dhabee jira. Firoota fi obboleeyyan isaanii qofa osoo hin taane kana kan gadduu qabu Oromoo fi Oromiyaa hundadha lapheen namaa cabee. Dibbuutti kan miicamu Oromiyaa kana guddadni namoonni duubatti hafaa jiru duubatti dhumaa kufaa jiru bifa kamaan karaatti nu jalaa cituu jiru. Osoo waraanni kun hin jirre Feenetii boru otoo carraan kun dhufee du'aaf laachamuu baattee boru nama baratee guddatee carraa Oromiyaadhaaf illee ta'u namaaf illee fakkeenya ta'u turte. Kaayyoon ishii barumsa doktora ta'uuf turte. Har'a karaatti haftee jirti wanta seenaa nama gaddisiisu tokko. Fi namoota rakkatan illee gargaaruudhaan haa jedhan bira dhaabachaa turte. Gamoo gurguddoo ijaartee namoota
biroorree hadda dureerra taa'aa turte. Tarii immoo carraa barnootaa biyya hambaa argattee qorannoowwan gurguddoo dalagdee maqaa feetii fi biyyaa fi waraansi turte. Feenet Alamaayyoo dhabuu jechaanii biyya kana keessatti awwaalcha biyyessee barattuuwwan ciccimoo fi qaqqaalii barnoota isaaniitti ajaa'iba ta'anii daggalagalanii waan jiraniif lubbuu isaanii guyyaa guyyaadhaan harca'aa jira. Guyyaa guyyaadhaan mootummaan dirqisiisee ijoollee guddachuuf qabanii karaa waraanatti guraaraa jira. Baay'ee kan nama gaddisiisa. Saniinis gama kanaanis lubbuun namoota keenya harca'aatii jiru. Diroonidhaan guyyaa guyyaadhaan harca'aa fi ajjeefamaa jiru. Keessumaafuu bara kana rakkoo risaasa ajjeefamaa jiru. Rakkoon jiru guyyaa guyyaadhaan rasaasanii namoonni uummanni Oromiyaa keessatti guddachuudhaa fi biyyattii sana guddisuu jiraniif ajjeefamaa jiru. Bara baraan Oromiyaan ijoollee ishii qaqqaalii wareegaa jirti. Egereensaas waan akka ta'u tilmaamuun namatti ulfaata. Siyaasaan rasaasan ajjeesuun qeerroo fi qarreen walii hin galle hiikamuu fi yaa ta'uuti garuu guyyaa guyyaadhaan lubbuun isaanii harca'aa jiranii. Lubbuun isaanii tokko du'ee amalaan isaantu ajjeese, asiin isoo du'e abalutu ajjeese jechuudhaan lubbuu namaarratti kan abaluu ajjeese kananatu ajjeese irratti kan dhala namaa hin taane gochaa seexanaa lubbuu dhiiga dhangalaasuu malee waliif galuun hin jiru. Samii fi lafa kan uume Waaqayyoof nagaa haa kennu. Jajjaboonni Waaqayyo isinii haa dhaga'u. Ilmaan keessan facaasaa isiniif haa taasisu. Bifa kanaan yoo deemne nuti lafa kanarratti dhala namaa miti. Akkanatti guyyaa guyyaadhaan lubbuu keenya dhabaa dhalataa lafaa dhufaa jiranii akkanatti guyyaadhaan gaafa dhabnu kuni jireenyas miti biyyattis miti. Biyyi kuni hammanaan akkanaan itti fufnaan jireenya hin ta'u. Oromiyaan bittinnaa'aa jirti. Guyyaa guyyaadhaan uummata keenya jaalatamuu fi kabajamoo Oromiyaaf fakkeenya ta'aa jiranii guddachaa jiranii dhammaan dhabaatii jirra harca'aatii jiru. Guyyaadhaan osoo ilaalamanii rasaasan ajjeefamaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisu kuni baay'ee laphee nama cabsaa. Wanta hedduu laphee nama cabsudha kuni wanta ilaalamee bira darbuu miti. Guyyaa guyyaadhaan abalutu ajjeese kunis waraana borus immoo kan biraatu du'a. Bara dhufuu maaltu nu mudataa kan jedhu seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Kan baay'ee laphee nama cabsudha. Seenaan kuni kan jedhamee odeeffamees hin dhumne Waaqayyoon fira isaaniitii fi maatii isaanii obsa yaa kennuufi. Kuni maatii ofii bichaa kan hin taane kan nama gaddisiisu saba hunda ofiiti. Oromiyaa fi ijoollee sabboontuu barattee galma geessu waan namaa hin yaadne jireenya isaanii fi kaayyoo isaan qabanii gargaarsa nama gargaaruu fi karaatti cabanii harca'anii afanii jiru. Seenaan nama gaddisiisa. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garaa nama gubaa nama keessa hin ba'u. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya waan nu dhaggeeffataniif illee galatoomaa. Warreen maatii keenya hin taane maatii ta'aa asumaan laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuun barbaada. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaatti turaa. Nu jajjabeessaa koomentiillee barreessaa laayik sheer godhaa isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota keenya hanga fi qophii biraa walitti deemnutti nagaatti turaa isiniin jechuu barbaada. Gadda gaddisiisa kana sila isiniif dabarsinee fi